waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota kabajamtoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Anis nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessan taatan baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jechuun jaaladha. Hundumti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Har'a gaa waan biraa walitti deebinee jirra. Innis hiriyaa tokkoon piraankii godha jedhee yaadaa jira. Yoo isheen narraa silkii kaaste jechuudha. Dursee yaada waan ta'eeni komentii jalatti waa dubbadhee walitti waliin jenneerra jechuudha. Wal aarsinee achumarraan wal aarsoo osoo hin taane ani beekuman akkas godhe garuu ishiin hafteetti achumarraan an bilookii godhe jechuudha. Amma bilookii jalaa baaseeni akka isheen piraankii naa taatuuf an bilookii godhe malee itti aaree miti jechuudha. Amma bilookii jalaa baasee taniini irratti piraankii ajaa'iba hojjedha nan boosisa. Amma isheen boossutti jechuudha. Amma isheen boossutti irratti piraankii hojjedha yoo isheen amma narraa kaaste. Kanaaf iyyuu jechuudha. Amma ishee jalaatii nan baasa. Jalaa baaseen itti bilbila jechuudha. Yoo narraa kaasteef. Yoo narraa kaasteefi irraa kaaseen jechuudha bilookii. Nan bilbilaa fi waan isheen jettu jechuudha. Walumaan laallaa dhugaa dubbachuuf immoo baay'ee nama dafee aaruudha. Nama dafee booda jechuudha garuu waaqayyo na gargaaru maleeyyuu. Yoo isheen boosses immoo egaa waan goonu hin qabnu. Ilaallamee walumaan waan isheen jettu. Amma bilookii jalaan baasa jechuudha. Viidiyoodhaa waliin siin jedhee. Yoo viidiyoo daawwatu siin jedhee sayyoo amma kana na aarsite sayyoo viidiyoo natti daawwalte na laaluuf immoo akkam bu'eef akka nan hin boonye. Dhugaa. Na ilaaluuf daawwalteeti viidiyoo sayyoo amma kana muluu na aarsite. Amma kana muluu na aarsite sababii maafi naaro akkanaan jette akkamitti naarooni? Wanni irra na balleessite seeteere galma gooftaa eeguusirra bilbila keerraa na balleessite malee. Bilbila koorra yoo si balleessite qo'eeti sirriitti maal jechuu keedha akkas jechuun kee laayivii irratti ol baate. Natti mika. Ati Maal jechuu kana jaalee? akkamitti laayivii irratti ol baate akkamitti maal jechuudha sobaadha jechuun? Soba aaree jechuudha. Hankeetti ergine jenna. No, hankeetti ergine didee carraan qabdu naan jettaan qaanoftu laayivii irratti baate. Akkamitti carraan qabdu naan jetta laayivii irratti ol baate? Akkam nama aarsita ati garuu? Meeti I am serious. Suma sirrii siin jechaan jira. Akkamitti akka naan jetta ati sirrii? Qoyi ijaan siif yaadeedha. Ijaan siif yaadeedha akkanatti akka naan jettu laayivii irratti ol baate. Isuma sirrii siif haala dubbachaa jira waan ta'eef isuma sirrii naaf deebisi. Police akkiani pranking ta'u. Meeti Ayaati fakkii viidiyoo ilaalee jira. Ani wantu na'u. dhaggeeffadhu sitti maan jira. Isuma sirrii siin jechaan jira. Isuma dhugumaa siin jechaa jira. Akkamitti akka naan jettu. Ijaan si gargaareedha. Ijaan waliin guddanna siin jedhee sa'aatii koo yeroo koo hundumaa gubee si faana siif yaadeedha. Akkanatti akka naan jettu. Ati carraan qabdu kan boonii malee kanatti naan jettu. Laayivii irratti ol baatee naan jette mee? Innaa Maaliif haa ta'u? Nuni mana namaa si namanne jiru mana keenyatti namanne tokko jedhe. mana keessa haa ta'u mana koos haa ta'u maaf akkas naan jette?
Meeti ara baay'ee tokko na aarsite suma sirrii siin jechaan jirani garuu qalladaan jiru suma sirrii dhugumadha. Maal akkamitti akkas naan jettaati? Dhugaa isaa. Lakki meeti atumta ofii makeetii mee taa'eetitti yaadime dhugumattiyyuu naaf yaaddeettidha jettee atumtiyyuu naaf gadduu saatii koo yeroo kana hundumaa ilaali birriidhaan hin bite ko laaptooppeen birriidhaan bitee taninidha. Yoo xiqqaate ko ani naannaa ji'a tokko sumaaf hin hirmaadhe ijaan siif yaade siif kennidha kana takka naan jettu. Dooyi baame maarsiin hin jedhee. Ati carraan qabdu dhaggeeffadha. Ati carraan qabdu kan booniitu na milkeesse malee kan kee na milkeessuu didee achumaan hafee naan jette. Akkamitti akka naan jette? Intaa viidiyoon itti dabalu gaasiin laata jaan. Viidiyoon itti dabalu dhaggeeffadha. Ani Katara hin jiraate Saawudii jirta eessatti dhufee si tafattafaa miti dhuguma akkasitti aaretti akka aaretti jechuudha. Siin ciniina iyyuu malee iyyuu siin dhiyeessala otoon harkaan sirkutee dadhabeeyyuu jechuudha. Ugaan naartu jaaliin bi ugaan koo Bala yaani leeshin naaru leeshan hin naaru ani nama miti moo yeroo akkas naan jettan hin naaru maaf hin naaru? bas garuu si dhaga'ama yoo ta'e iyyuu jaali. Natti dhaga'ameera. Natti dhaga'ameera orma sootee si gargaaree ka'ee akkamitti akkas jetta? Meeti dhaggeeffadhama waa'ee qaldii midhaan isuma sirrii I am serious isuma sirrii ta'ee sitti dubbachaadha qaldii sitti fakkaachuu danda'ati. Fakkeenyaaf inni miidhe dhaggeeffadhu inni miidhe dagateetu inni miidhame dagachuu dadhabee jedha Oromoon iyyuu kanaaf iyyuu anaan jechi keessuun baay'ee na aarseera waan ta'eef sirrii ta'ee sitti dubbachaa jira isuma sirrii malee waa'ee qaldii sitti qalladaan jirati qalladaa jirta garuu ati akkamitti yaadda garuu? Bakka boonii. Jaali amma koo shuuf listen to amma amma jecha ganama jiru badheera dhageenya already ati hin jirtu booniiti caaltuutiin akka za'eeni jiitiinii si tuffate yookaan immoo carra qabeettii jette kamarree immoo amboontu taana. Ammas jette yooma feree carraa qabeettii miti hin jedhaanii jette naan jette kamarree an akkamitti akkas naan jetta? Anaare goomattuun kun asirratti goomattuu odeessituu ji'a masmurii. Garuu qal'ate. I don't care isa waa'ee goomattuu isa goomattuu maalii jedhe isa faarfannaa isa amma waa'ee isaa miti amma. Ani isa. You didn't care me, I care you now. Dhaggeeffadhamu. Intala jagajagiin koo himaa dhabdee. Miti ati qoy dhimma biraan irraa qabdamoo kanatti akka naan jette carraa dhabeetti kanatti naan jette. Dhimma biraan irraa qabdee. Hin kolfitiyyuu. Hin qabu. Ennaa maali daree kanatti akka naan jette. Daa'imni sanarra nama meeqa jira yoo xiqqaate akkoo nama 35 nama 40 jirame. Argiteetta yoo ta'e ilaalteetta yoo ta'e sirriitti yeroo takka naan jette sana achirratti. Akkuma nani si dhagge. Akkuma nani si dhaggeeffadhe. Akkuma nani si dhaggeeffadhe sana namnis. Yaada kana akkoo kanatti natti kaaste qoy. Argees akkana achirraa barreessaa jiru nan beeka garuu immoo laayivii irratti osoo hin taane carraan kennaaf hin taane jettee dhuftee keessaan natti himuu qabda malee akkasidha hiriyyaa jechuun amma numa. Jechuun ijaalle. Jechuun namoota dhaggeeffatu. Si dhaggeeffatu. Yoon jedhu kalas yoo namni nu dhagees immoo kalas nuni yaani si mufachiisu jechuu kooti. Maaf nama mufachiisu nama mufachiiseera malee. Bala mufadheera. Leesh mufattaree. Leesh mufadhu akkamitti akka naan jetta hiriyyaa koo taate akkamitti akka naan jetta maaf hin mufadhu. Shuufi ani hiriyyaa keeti miti okay. Bas garuu namni tokko otoo si hamata ta'e ati baakgiraawundii otoo abbichi naggi teessee dhaggeeffattu ta'e jecha kana baasii akkas jettan hamata itti jiru anis naman atuufte naa barreessaa caalii oo. Ammayyuu na hamatte siin hin jenneen. Anaaf siinsi tuffate kiiloon kaafne. Ani ammayyuu na hamatte siin hin jenneme. Maaf akka naan jette laayivii irratti maaf keessaan dhufte ati carraan qabdu naan jechuu dhiiste siin jedhe malee na hamatte siin hin jenneen ammayyuu. Wala laayivii.
شوف ولا لايبي ولا كان እና أنا ما عمتي mana keenya yaani jettee baasichaa ቆይ mana keenya Achirrammoo naagalee akka mana keenya ta'e namni bakka itti bu'ee shuuf namumti bakka itti bu'ee dhaggeeffatu hin jiru. Caaltuun eenyu akka taatee namni si beeku hin jiru. lesh nan beekan garee sana keessa kan jiru ko ijoollee mana beekan ijoollee magaree tokko keessaati akkamitti nan beekan maaf hin beekamuun si malee namni hin beekamu akka maasof taate siritti No. qoy akka maasaa jirtaa namni si beeku hin jiru namni si beeku hin jiru si malee namni beekamu hin jiru jechuudha kanaaf iyyuu ol baate laayivii irratti maqaa na balleessitaa jechuudha. Ati Jawaaruma Muhammad Hussein. Jawaaris Muhammadis ta'uu nan danda'a maali barannaan barumsa maali namni namuma maalummaa isaa wal caala. Yaani inni wanni akka yaani biyyaaf yaani biyyaaf wanni maal ani biyyaaf hin ta'u ree ani guddadhee biyyaaf hin ta'u. Isarratti waraanni ka'uu danda'a falmiin ka'uu danda'a. Amma anaaf caaltuu irratti sareen dhukkubsuun nun fuunfattu jechuudha. Meeti amma waa'ee akkasii dhiyeesse ani nama miti moo abiyyiin nama Muhammad eenyunis Jawaaris namuma anis namuma waan ta'eef waa'ee isaanii bira nan geessiniiti amma waa'ee kooti. Lamuu jechuudha carraan qabdu naan jette miti nama warra carraa qabu faana hojjedhu. Hiriyaa jechuun ikkoo isa si milkeessus isa si milkeessines wajjumaan adeemta malee dhaggeeffadhu. Yoo si milkeessites yoo si kuffistes yoo si dabarsites yoo si hambistes akkas jechuun hin qabdu turte garuu ati immoo na aarsite meme uguma maafinaa ruqoe laa dadhabbii kottotoo ta'eeyyuu calee galatoomii dadhabbiin kee yoo milkaa'uu baates guyyaa tokko hinuma milkaa jettee too ta'eeyyuu na galateeffachuu qabda malee carraan qabdu carraa waan ati hin qabneef ittiin milkaa'uu dadhabe naan jetta. Ay, vale, balleessira shi Gabriel. Ara na mufachiisera irraa illee shi mufadhe. Baay'ee tokko mufadhe iyyuu kana mufadhetti iyyuu. Dhugaa waaqaa himee caale dhugaadha. Isuma dhugumaa siin jechaan jira meetii. Caalee akka jiran aarsayyuu jedhe. Maaliif hin aaru meeti? Bas garuu caalee nama mufachiisa bas garuu. Garuu bitika. Isuma sirri. Isuma sirrii si na mufachiiseera maaf hin mufadhu ani nama miti. Sirrii garuu caalee otoo nama ormaatii akiidi mufatan jedhamuyyuu jechi kun. Bas garuu ani haasofsin. Otoo nama bira mufachiisu jechi kun. Mufachiisa akiidi ormatoo ta'e mufachiisa. Anis nama anis immoo nama waan an ta'eef na mufadheera baay'ee tokko humna waliin mufadhee kan mufadheetti iyyuu an akkamitti mufadhu mee bas garuu jaali innatti mufadhu anatti mufattu ka yennaa kanas anis immoo tolattee kan beeku ta'e asiin gadi dubbadhu kana eenyutti mufadhare yookaan hayaat ta'ee yookaan amma jechuun nama biraa ta'ee La anas nama biraatu ta'e namni biraa sun mufataa jira nama karaa sabeettummaa kan barbaaddetti dubbattaa jechuudha. Kanaafuu ati naartu waan ta'eef si waan barbaade siin jechuun danda'a akka barbaadetti naan jechuu fedhaare. Ammaani shuuf ammaani nama biraatu ta'e anaan otoo ta'e annan naaraa ani yoo inni baay'ee waan tokko naan jiruuf hin keessaan sitti ni maxxanti nan naara shuuf amma garuu ati waan barbaade naan jette meetiin nama nyaatti naan jette iyyuu kala sunni hiriyaa kan wal beekna kan ani kun walitti dhufan kala si'an dabbee walii wal beekna naasatan naasa'an la meeti la amma tokko meeti dhaggeeffadhu otoo keessaan dhuftee caaltuu kasidha otoo naan jettee ta'e sitti mufadhuun ture garuu immoo ati immoo miidiyaa irratti ol baatee naan jetteme. Kuni kuma yaa'anii hin barbaachisu kuni otoo ina caali dura erge miti nadide ammas erge nadide kuni makee waan mas malakkatu qabu ani garuu jechi kun kanan jiru si haasa'u kooti suufte otoo na arrabsana haasofsiista yeroo ati na deebiste sana nadideera ta'e jiru na arrabsana haasofsiista garuu wajjin haasa'u